Samuan garana manyatu jarana la koya wa ko kuchu mala sigo da biyen dangan qabdu jedem turem wanda agane waliti gufutaneti kulletiya liti gufutaneti abdi dadim ummat oromo keessan kan irrafatama turem arra kuno qophii addaatin bahuuf kan inni deema jiruudha. Abdi dadim nama beekama nama hayyu oromoti. Abdin seenota keessa kan darbe keessa yeroo wayyaanin uummata keenyatti taphachaa kan turte innillee mana hidhaa kan turedha. Abdi dadim iteen buute boorana ati abarraan buute boorana suma fandalla marsa loon abbaa kiyyaa jira toorana jedhem weeddise. Abdi dadim weellisaa gameessa oromooti. Abdi dadim deeggarsaa fi wantoota garaagaraa haadhabu malee fedhiinsaa akka aartii oromoo guddisuuf deemu abdii guddaa qaba. Abdi dadim sirbootaan baay'ee akka hojjete asumaan sinif ibsum barbaada. Abdin ummata kootiif ani nan jira nan hojjedhasi garuu ummanni oromoo guyyaa tokkollee haa ta'u wantoota na gargaaran hin jiru jedhe. Abdi daadhin nu ummanni oromoo akka nu gargaaru asumaaf dhaamsa koo isiniif ibsuu barbaade. Dhuma irratti share subscribe gochuuf hin dagatina. Gootonni kun goonni keenya kun goota waaqoon dhalche sanyii Taaddasaa Birruu sanyii oromooti waan ta'eef nu gargaaruun waan nurraa eeggamudha. Gaafa du'an bichaa biyya walirraa haruun homaa bu'aa hin qabu jedha goonni keenya abdii daadhiin. Har'a gisa jirru kana wal gargaaruun ulfina oromooti kabaja oromooti jedhee isiniif ibsuu barbaade abdii daadhiin. Hordoftoota chaanaalii keenya hordoftan gumee urjii HD share subscribe gochuun hin dagatina. Abdii daadhiin godinoota baalee keessaa iteen buute booranaa ati abarraan buute booranaa sumaafan dallaa marsa loon abbaa kiyyaa jira toorana jedhee uummata garaa booresse. Abdi daadhiin nama hayyuu goota oromoo keessaa isa tokko. Abdi daadhiin bira dhaabbachuun aadaa keenya haa ta'u ulfaadha. Amma torbanitti amma walitti deebinutti nagaan tura. Kabajamtoota dhaggeeffattoota gumee keenya gumee yuutuubii urjii HD nu hordofu keessan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Inji pone gallo toko tane